Korim boordii waldaa misooma Oromiyaa Ameerikaa kaabaa mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaaf dijiitaal laayibirii gumaache. Haaluma wal fakkaatuun dhalattoonni Oromoo Ameerikaa jiraatanis manneen barnoota Oromiyaa keessa jiran 8 sarvarii kitaabilee qabu dhuunfaan gumaachaniiru. Sirni wal ergaa fuudhinsaas koree boordii waldichaa waldaa misooma Oromiyaa fi biiroo barnoota Oromiyaa gidduutti raawwateera. Barattoonni mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa Adaamas deeggarsi kun teknooloojiitti fayyadamuun barnoota isaanii akka hordofan gahee akka gumaachu ibsan. Barbaan waan fi keenya nu fayyada jennee yaan irratti daawunlood godhannee barbaanne manatti ilaaluu dandeenya. Yeroo boqonnaas yeroo garagaraas ilaaluu dandeenya. Karaa salphaa ta'een carraawwan garagaraatti fayyadamnee haala addunyaa kana keessatti jechuudha. Akkamitti addunyaa dura guddoo jennee guddisnee haala kana bakka xiqqootti fakkeenyaaf warroota ala jira wajjin wal qunnamuu akkamitti akka dandeenyu. Deeggarsicha kan fidan obbo Lalisaa Hiikaa, Pheexroos Waarituu fi Dooktar Anoo Gabbisa biyyaan baajiraannus jijjiirama biyya keenyaa keessatti gahee ba'uuf gumaachine jedhan. Feenu TP linkii jedhama. Kan access point yookaan immoo wifi haga meetirii 200 kan fageessuudha lafa kan kun jirurraa meetirii 200 fagaatanii ijoolleen wirelessly yookaan immoo wifi itti connect godhanii data server irra jiru access gochuu danda'u jechuudha. Teknooloojiin biyyaan baate argina hawwine san qabatamaan as finne ummata keenya dhaloota keenya akka jaalannu kana qarreetiin akka of danda'an addunyaa tanas dorgomanii akka le'an jiruun isaanii dagaaginaan akka fooyya'an godhuu dandeenya. Gargaarsa adda addaa gara biyya faranjiitii kan dhufan jiru. Kun waan gaarii ta'uu malee anaan na saalfachiisa akka Oromoo tokkotti. Amma yoomiitti Oromoon gargaarsaan jiraata kan jedhu gaaffii ta'u turre jira. Dhaabachuu danda'u turre jira. Ofii keenya kalaqne ijoolleen asitti barattee beekumsa horattee kalaqame kanas keessaa qaban kan argine gara fuulduraatti gargaarsaan jiraachuu sun taane ofii keenya of danda'uun dirqama keenya. Kun iddoo tokkotti dhaabachuu turre jira jechuudha. Kun hundumtuu walitti dhufee saba keenya aadaa fi duudhaa mataa isaatii kan qabu, siyaasa mataa isaatii kan qabu, yeroo hedduudhaaf waggaa 100 olii fi kan cabee ture kan inni ittiin cabe immoo barumsa dhorkachuudhaan maqaa Oromoo yoo qabaate Oromoon yuunivarsiitii kooleejii hin galu ture. Amma garuu Oromoon barattoonni Oromoo ijoolleen Oromoo mataa ol qabatanii baratanii barumsa argatanii biyya keessaas biyya alaas yeroo itti walitti dhufanii gaaddisa tokko jalatti gandaaf afaaniif amantiin addatu hin ta'in beekumsa isa dhugaa beekumsa isa kan Oromoo ofis gargaaranii saba biraas gargaaranii nagaaf tasgabbii fi guddinaan jiraachuudhaaf abdii kanaan inspired taaneet jechuudha kan as jirru. Daayirektarri olaanaa waldaa misooma Oromiyaa obbo Dajaneetichaas deeggarsa godhameef galateeffataniiru. School managementii barsiisaan keenya roosterii hojjechuudhaan yeroo akka gubuun barbaannu kana booda waldaa misooma Oromiyaa godinaas aanaa wajjin waliin taaneet manneen barnootaa keessatti school managementiin daataan kun sooftiweeriin kun akkaataa nuti nama sunirraa fudhannee babal'isaa deemnu hin dubbanna biiroo barnootaa wajjin. Inni lammataa immoo sarvariin amma dhufe kun paayilot teestiidhaan koreen keenya fide. Asii deebi'anii mobilizationii hojjetanii yeroo gabaabaa keessatti moodel iskuulii amma godinaalee 20 keessatti wanni anna jenne kanaaf isaan kanaaf sarvarii yeroo gabaabaa kanatti mobilizationii godhanii sarvariin kun hin dhufa. Isa kanas akkasumatti waadaa galla akkasumatti walii galle waan ta'eef inni guddaan dhaloota irratti hojjechuun dhaloota boruu irratti hojjechuun sabaaf hojjechuun eebbifamuudha. Warra kana gootaniif warra kallattiidhaan maallaqa keessan baastaniifis maqaa waldaa misooma Oromiyaatiin maqaa barattoota keenyaatiin baay'ee galatoomaan jedha. Hoogganaa itti aanaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Alamaayyoo Asaffaan gama isaaniin waldaan misooma Oromiyaa hojii baruu barsiisuu si'eessaa jira jedhan. Dhugaa dubbachuudhaaf waldaan kuni waldaa hojii gaarii hojjechaa jirudha. Numa mataasaa numa biiroo barnoota mataasaa nu si'eessee nu kakaasee kallattiiwwan ijoollee keenya itti gargaaruu dandeenyu kan muuxannoo biyya keessattis muuxannoo biyya alaatis kan jiru walitti qindeessee hoodhaa ijoollee keenya biraan gahaa kan jiru jedhaa kan jiru waan ta'eef galata guddaa qaba.